Tole, akkam jirtu hordoftoonni fi dhaggeeffattoonni YouTube chaanaalii kan keenyaa keessumattuu yuunivarsiitii adda addaa kan jirtan yuunivarsiitii biyya Itoophiyaa keessa jiru jechuudha. Barattoonni fireeshmaanii barattan, ekstenshinii kan barattan, reegulaarii kan barattan, kolleejii dhuunfaatti, yuunivarsiitii dhuunfaatti, yuunivarsiitii mootummaatti nageenyi kan koo bakka isin jirtanitti sila qabu koorsii Common Course Moral and Civic Education jedhu yeroo adda addaatti YouTube chaanaalii kennaa 2015 official tube jedhu kanarratti fe'ee yeroo hedduu isin barsiisaa turuun koo yaadatama. Beekumsa hin qabu isinii qoodaa jiruun koo yaadatama. Sunis immoo afaan Ingiliffaatiif afaan Oromootiini. Darbee ammas immoo gama biraatiin warra afaan Oromoo nageenyeef immoo afaan Amaariffaatiif afaan Ingiliffaatiin beekumsa hin qabu sheer gochaa akkan ture ni yaadattu. Kanaaf har'a immoo kutaa 9 yookaan paarti 9 isaa qabadhee isinii dhufeera. So maal jedhanni kun mata dureen isaa modes or ways of acquiring and losing citizenship. Karaa ittiin lammummaa biyya tokko argannuu fi lammummaa biyya tokko ittiin dhabnu jechuudha. Ways of acquiring citizenship. Karaa ittiin lammummaa argannu, ways of losing citizenship. Karaalee ittiin lammummaa biyya tokkoo dhabuu dandeenyu. Sanarra garuu waan tokko si yaadachiisa. Please keessumattuu ijoolleen kan keenya. Gaafa ijoolleen keenya jedhu isinii gala. YouTube chaanaaliin kun kan keessan waan ta'eef subscribe gochuu hin dagatinaa please. Viidiyoo isaa jala galtanii like gochuu hin dagatinaa. Share godhaa hiriyoota keessanii gaa. Ijoolleen kanarraa baratanuu kuma hedduu akka isaan ta'an nan beekan. Yuunivarsiitii ani keessa jiruttis kan biraattis jechuudha. Garuu immoo subscriptioniin isaa number of subscription isaa ammayyuu akka barbaadame deemaa jiru waan ta'eef warri kanaan dura subscribe gootan like share gootan galatoomaa thank you isiniin jecha amma immoo warri hin goone irraa fayyadamuu qofatu hin taane anaaf illee mooraalii akka ta'uu fi subscribe akka naa gootan isin gaafadha. Let's proceed to today's lesson. The ways of acquiring citizenship. Karaalee ittiin lammummaa biyya tokko argachuu dandeenyu yookaan fudhachuu dandeenyu. The common ways of acquiring citizenship are citizenship by birth and citizenship through naturalization by law or by application. Karaaleen ittiin common ta'an yookaan immoo karaan ittiin lammummaa biyya tokkoo fudhachuu dandeenyu karaaleen beekamoo gurguddoo lama jiru. Citizenship by birth or by descent. We can use both words interchangeably. Citizenship by birth yoo jedhes by descent yoo jedhes tokkichuma jechuudha. Citizenship through naturalization or by law or by application. We can use those three words interchangeably. Jechoota kana sadan wal jijjiirree fayyadamuu dandeenya. Citizenship through naturalization jechuun citizenship through by law jechuudha. Citizenship by naturalization jechuun citizenship by application jechuu wajjin tokkichuma waan ta'eef jechuudha. So when you say citizenship by birth, individuals can get citizenship status of a particular state, either he or she is born in the territorial administration of that country. Citizenship by birth kuni lammummaa nuyi dhalootaan argannu jechuudha. Lammiin biyya tokkotti dhalate, fakkeenyaaf namni biyya Itoophiyaatti dhalate, lammummaa biyya Itoophiyaa gaafa umuriin waggaa 18 ta'u, lammummaa biyya Itoophiyaa argata jechuudha. A person who born in Ethiopia or who born in the territorial administration of Ethiopia can get citizenship of Ethiopia at the age of majority, at the age of 18. Waggaan isaa gaafa 18 ta'e lammummaa biyya Itoophiyaa argata jechuudha. Maal gochuudhaan biyya Itoophiyaa qofatti dhalachuudhaan karaa asitti dhalachuu qofaan karaa kanaan argachuu hin danda'amu jechuudha. Also there are two principles or policies of citizenship. Two principles yookaan immoo policies of citizenship kan jennu immoo jira jechuudha. Inni kun karaalee ittiin argannu tun taane poolisii lammummaa jechuudha. Yookaan lammummaa biyya tokkoo poolisiiwwan ittiin argachuu dandeenya. Poolisiidha kun. Karaaleen nuyi citizenship by birth, citizenship through naturalization jenne poolisiiwwan lamman kun karaa isaan ittiin hojiirra oolan jechuudha. Poolisiin maaliif maali? Jessa oliidhaa fi jessaan jiinsi poolisiin jedhamu kun lamman jechuudha. Poolisiin jessa olii jedhu maal jechuudha? The right of soil or the right of territory jedhama al tokko jechuudha. Jessaan jiinsi the right of blood relationship. Having blood relationship with a parent who have a given country's citizenship. Fakkeenyaaf
just solely jechuun citizenship by birth wajjin wal qabata. A person who born in a given is whereby is a principle whereby an individual is permitted to obtain citizenship status of a particular state because he or she was born in the territorial administration of that country. Biyya tokkotti namni dhalate jechuudha. Fakkeenyaaf biyya Itoophiyaatti namni dhalate just soil policy kanaanii sababa biyya Itoophiyaatti dhalateef waggaan isaa 18 gaafa ta'u sababa dhalateef asitti just soiliin kun poolisiidha. Poolisiin kun immoo karaa kamii hojiirra oola? Baayibarzii isa jedhamu kanaan in argata jechuudha. Lammummaa biyya Itoophiyaa. Jassaan jinsiinoo fakkeenyaaf walitti dhufeenya yookaan immoo firooma dhiigaa qabaachuu jechuudha. Eenyu wajjin maatii irraa dhalannee wajjin. Fakkeenyaaf an abbaan koo haati koos lammummaa biyya Itoophiyaa qabu utuu ani fakkeenyaaf Ameerikaatti dhaladheera ta'eeti abbaan koo haati koo achi na fudhatanii deemanii achi yookaan immoo ulfa taatee deemtee yookaan immoo erga deemanii booddee haati kan koo ulfooftee tu'a Ameerikaatti na deesseeti. Jessooliidhaan Ameerikaatti gatiin dhaladheef umuriin koo gaafa waggaa 18 ga'u lammummaa Ameerikaan argadha. Karaa jessaan jinsii immoo bireel rileeshinshiippii yookaan immoo walitti dhufeenya dhiigaa hidhata dhiigaanii abbaa koo haadha koo wajjin qaba isaan immoo lammummaa biyya Itoophiyaa qabu waan ta'eef Ameerikaatti dhaladhuyyuu jessaan jinsi poolisii kanaan lammummaa biyya Itoophiyaa nan argadha jechuudha. Itoophiyaa jiraadhees dhiises Itoophiyaa sababa maatiin kan koo lammummaa biyya Itoophiyaa qabaniif jechuudha. Bireel rileeshinshiippii irraa kan ka'e jechuudha. Poolisiin kun immoo karaa kam hojiirra oola? Karaa naturalization jechuudha. Seerannaa kennisiisa kana. Karaa seeraa jechuudha. Seeratu naa ayyama kana jechuudha. Lammummaa biyya sanaa maatiin koo gatii qabaniif. Second, citizenship by naturalization or by law or by application. It's the legal process by which foreigners or aliens who came from abroad and live in within a given state become citizens of another country. Alliance warra jennu kan lammiileen biyya foreigners warra jennu legal process hordofanii karaa seera qabeessa hordofanii karaa seeraatiin lammummaa biyya duraanii hin qabne tokko kan argatan. Fakkeenyaaf lammiin biyya Ameerikaa tokko yoo Itoophiyaa dhufee biyya Itoophiyaa jiraachaa jira ta'e foreigneriidha lammii biyya laati. Alliyaan jennaan. Namni kun legal process hordofee karaa seeraatiin lammummaa biyya Itoophiyaa fudhachuu danda'a. The common sub principles of acquiring citizenship through naturalization are political case, grant on application, marriage, legitimatization or adoption, and reintegration or restoration. Under naturalization, under citizenship and naturalization, there are common sub-principles or there are cases. The cases we can get a given country citizenship through them. Case qabachuu fakkeenyaaf naturalization kun karaa seeraatiin biyya fakkeenyaaf namni biyya Itoophiyaatti hin dhalanne biyya biraatti dhalatee dhufe gaafa waggaan isaa 18 olii dhufe jechuudha waggaa 30tti 40tti dhufe lammummaa biyya Itoophiyaa argachuu danda'a. Karaa kamiin naturalizationidhaan. Sababa maali? Political case ta'uu danda'a sababni isaa. Grant on application ta'uu danda'a. Marriage ta'uu danda'a. Adoption yookaan guddifachaa hawaasa keenya keessatti lammii waan nama dhiiga nu wajjin firooma dhiigaa nu wajjin hin qabne mucummaatti umriin isaa waggaa 18 gadi nama ta'e fuunee guddifanne umriin isaa gaafa 18 ta'u lammummaa biyya nuyi qabnu lammummaa biyya Itoophiyaa akka argatu gochuu jechuudha. Reintegrationidhaan argachuu danda'a. What is grant on application? What is marriage? What is adoption? Isa jedhu yeroo itti aanutti wal jira jechuudha. We will discuss those cases in the next section or part. But political case gaafa jennu maal jechuudha? It is about secession or withdrawal of state. A person may withdraw his original state because of political case. Namni fakkeenyaaf withdraw of state gaafa jennu biyya dhiisee baduu danda'a namni biyya isaa gad dhiisee biyya keessatti dhalatee guddate. Sababa maali? Sababa siyaasa. Mootummaan aangoorra jiru na hidhaa na ajjeesa jedhee sodaate biyyaa bahee baduu danda'a. Fakkeenyaaf political case gaafa jennu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa duraanii obbo Junaddin Saadoo bara mootummaa yaadi keessa biyyaa badanii turan gara Ameerikaatti Itoophiyaadha Ameerikaatti. Secessionii jechuudha. Dhaqanii koolu galtummaa Ameerikaa gaafatanii achitti lammummaa biyya Ameerikaa gaafatanii turan. Akkuma kana namni siyaasa Itoophiyaa keessatti hirmaachaa ture Andaargaachoo Tsiggees jechuudha.
Maaliif political case mootummaan jiru mootummaan yaadignayi dhanaa ajjeesa gatii jedhee sodaatee fi namni kun biyya karaa seenaan irraa badee deemu jechuudha. Namni kun lammummaa biyya Ameerikaa kan inni ittiin argatu gaa siroo naturalization yookaan seeraan gaafatee jechuudha. Legal process mataa isaa qaba sana hordofee jechuudha. Merger. Sometimes states become merged or united. Siya tokko statein maal ta'a biyyoonni walitti makamu. Biyya lama tasa tureetu walitti makamu. Biyya sadii isa tureetu walitti makamee biyya tokko ta'a. Fakkeenyaaf Eertiraa federeetu with Ethiopia in 1952. Eertiraan maal goote bara 1952 akka lakkoofsa Awurooppaatti Itoophiyaa wajjin federeeshinii uumte. Biyya lama isa kan turteetu biyya tokko taate jechuudha. Yeroo akkasii kana mergerii waan ta'eef yookaan united gatii isteetonni kun ta'anii fi fakkeenyaaf yeroo sanatti lammiileen eenyummeessaa yookaan immoo lammummaa biyya Eertiraa qabanu lammummaa biyya Itoophiyaa akka isaan qabaatan ta'e jechuudha kan Eertiraa dhiisanii. Political case waan ta'eef lammiin duraan lammummaa Eertiraa qabu Itoophiyaa ta'e jechuudha. Itoophiyaan fi Eertiraan jaallatanii walitti makaman waan ta'eef. And subjugation. Defeated state in war. Sometimes conflicts may arise between states, between different states, and one state become the winner and the other state become the defeated state. And the winner state control the defeated state's nation, society, peoples, land. Kanaafuu maal ta'a jechuudha. Lola keessatti statein biyyoonni lama wal lolanii biyyi mo'amtee biyyi mo'amte tokko biyya mo'icha argatte gatii qabamuu fi fakkeenyaaf Itoophiyaa Eertiraa fi Itoophiyaa wal lolanii Eertiraan mo'amtee Itoophiyaatti dabalamte. Subjugation yookaan immoo warri booji'aman jechuudha. Warri Eertiraa keessaa booji'amanii Itoophiyaatti dabalamanii maal ta'u jechuudha. Lammummaa Itoophiyaa fudhatu jechuudha. Maaliif lola keessatti Itoophiyaan mootee control gooteetti waan ta'eef biyya sana jechuudha. Grant on application marriage kan jedhu kana itti dhufna yeroo itti aanutti itti dhufna jechuudha. Isa sana bakki itti ilaallu hin jira. Kan Itoophiyaa jalatti ilaalla jechuudha. Fakkeenyaaf iddoo kanatti grant on application inni case of marriage case of adoption jara kana yeroo itti aanutti tokko tokkoon deeply teenyee ilaallaa jechuudha. So Ethiopian citizenship kana jalatti jechuudha. Deeply teenyee ilaalla maal jechuu akka ta'e jechuudha. But those are the common ways of getting citizenship through naturalization. Political case ta'uu danda'a grant of application applying to get citizenship of another country through marriage. Maal akka ta'e isa walii wajjin ilaalla. Thank you for today. Galatooma ulfaadhaan isiniin jedha yeroo itti aanutti modes of acquiring Ethiopian citizenship lammummaa biyya Itoophiyaa akkamitti argachuu dandeenya kan jedhu walii wajjin ilaallachuudha. We will discuss about the ways of getting Ethiopian citizenship on the next time. Thank you. Ulfaadhaa galatoomaan isiniin jedha bakka jirtanitti nagaanaaf ta'a yeroo barnoota gaarii isiniif haa ta'u. YouTube channel kan ammas subscribe, share, like gochuun dagatina. Hiriyoota keessan biraan naa ga'uu hin dagatinaan isiniin jedha. Ulfaadhaa nagaanaa qabaadhaa ijoollee keenya. Thank you. Yaadaa fi koomentii qabdan immoo jalatti naa barreessaa.